Sadhiisiitii kun amma shiroonaan jettee si hojjechuutti jira kootu galii. Koo galii baala mannis na dabbaree jira. Maaltu nageere maana gaskee ndur. Najue waan biraaf miti kasi gatee galee fani ka. Waan biraaf miti nama biraaf na gaskee osoo na dhukku guna biraa deemtee dinni waan biraaf miti akka sanoo amma faan guuttattee dubbatta. kabajamtoota hordoftoota WBTU akkam nagaa jirtu fayyaa koodha egaatiif viidiyoo guyyaa darbe gadhiisee irratti xinnoo ishee akkanatti mufattanii abdiin qaba maaliif dhiistee biraa deemtee maal jettanii baay'een keessan xinnoo natti dheekamaa turtanii andugaa marbii dubbachuudhaa fi nama shamaratti garaa jabaatu miti I think hin beektan jedhee ma yaada normally namoonni tokko immoo waan fakkeessu itti fakkaata ati kijiba kana hin dadhabdu ni kijibda maal naan jechaa turanii egaa akkuma viidiyoo irratti argitan jalqaba irra jechuudha manni narraa xuxuraa'ee ture keessa isaa sirreessee ala isaa kanas sirreessee wanti jedhee sababni waldhabbii keenya shiroodha mitiire shiroodha maybe irraa baduu danda'a ammatti bilbila narraa kaasuu hin dandeenye akka gara manaa deemteetti tekstii kan isiin naa barreessitee gara maatii isii jechuudha akka namni isii geesseetti intalattiitti iddoo jireenya isii itti himtee intala wajjin gara maatii isii deeman natti fakkaata intalli geggeessitee mee yoo ka dhuftu taatee nan bilbilaa fi tarii hin dhufti yoo ta'e jechuudha hin bilbilaa fi kunoo shiroo isiin jettu saniisi yoon danda'ee nin hojjedhaaf jechuudha jalqabarra kanuma kanaan barbaachisan natti fakkaate waan bira waan baay'ee wanti jedhu natti hin fakkaatu kunoo timaatimaas shunkurtaas qullubbii adiis qaariyaas maal qopheessee jira itninii jira isa boodarraan itti godha jechuudha mee yoo danda'ee ni yaala jechuudha hojjechuudhaaf garuu otoo hojjetiin dura beete qoonti jedheen isheedhaa bilbilaachu na duukaa bu'a.
timaatimiin dura muramu qaaraan dura muramu maaliin dura muramu baay'een beeku garuu akkamitti tolaaltaati maal laan jechaa turani guyyaa darbe baay'een dheekkamaa turani shamara hedduu keessatti dhaladhee isaan hojjechaa ture kun aadaa gaariillee ta'uu baatu na hubattan jedhee yaada haga tokko jechuudha waan isin ajaa'ibu YouTube irraa ilaalee namoota TikTok irratti nyaata food review namoota hojjetan jechuudha isaan jalatti argee hanga tokko jechuudha kanaaf mee hojjechuu yaalatame akkuma itti shunkurtii muraniyyuu akkuma itti rumaatii amma kana kanatti irraa quuncisan kanaayyuu isaan majalaayin argee shiroo gaarii akkan hojjedhu abdiin qaba Wesh. Enggak gerun. Kuni shunkurting mo enggak? Utana enggak pak, semua berat di besok, semua. Earphone itu good. Good tadi. ما ففجاري nama jalaa bannaat ija na gube bannaat ija na gube Laka, ketemu wailen jami kan. Kati sani mulan jechu. Akara kabla fakati gamu.
Apa ya tuh? Mesati. Najala gurgurdate kanatti illee fatuma hin jira kanatti shuroodhaaf akkana godhuu mire itti fakkaatee yeroo tolee kabajamtoota hordoftoota keenya bilbila kana nama biraarraan fudhee ateessaa fuutee nula baay'eenaan jechuu dandeessanii egaa mee bilbilee fiini amma kana hojjedhaaf waan ta'eef makana gara bayaa kun baay'ee waan nama dhibu kana booda itti gaafatamaan ibidda nan bilbilaa fi mee bilbila yoo narraa kaastee jechuudha kottuu galii gara mana keetii kunoo si hojjechuuf hin deemaa jedhaanii mee yoo dhuftee jechuudha walumaan dhageenya. Ayyemeen bilbila yoo bilbila nurraa kaastee mana bilbilli si waama garuu kaasaan jirtu deebisnee yaallame yeroo tokko hello nagami akkam fayyaati galii jechuufiin bilbile ka gara manaan galtu maal waan turin beektaa mira isa dhiisiitii kun amma shiroonaan jettee si hojjechuutti jira kottu galii ko galii baalla mannis na dabbaree jira ko ani waan biraati fi miti barre na jure waan biraaf miti kasi gatee galee fani ka waan biraati fi miti waan biraati na gatee osoo na dhukku buna biraa deemtee finini waan biraati fi miti akka ganoo amma faan guuttattee dubbatta balbala namaa natti cufte ka balbala natti gadi cufte bara balbala namaa natti cufte biyya afuura baafadhaa hin jedhu kottu bayi manaan baafte afuura baafadhaa namaan jedhani akkuma wanti jettuuf bare wanti si jechaa ture baran karaa gubbaa irratti akkasii hin jedhamuuti amma walitti illeen iyyinuuti kottu galii Enggak, tabat-tabat fi gadinya. Lakki ani kabatabbatee nyaadha rakkoon qabuuti kottu ti amma gali akka aarri si godhe hundan ta'ini akkanatti aartee hundan ta'iniiti koo gali gara mana. Engalu. Lakki. Engalu. Terus tapi di sana tahu dadhabdee sini nama mbak fuldratti naa taksitaa miti. maal ani kana dura waa baay'ee siin taane maal shirooma kana itti wanni ne jettaare kanuma irratti wal dhabnaa ani fati mee jaarsomnu oduu nu gaafatanii shiroorra wal dhabneenna shiroonaa kennu didee isaa wallole himadhaayyuu ndoom jaarsota yaamee himadhaayyuu hin himadha gana biyya keenyaatti dudde jedhee himadha si noormaalii ta'uu danda'a garuu anaaf salphaa miti shi ara kottu gara manaa deebi'i kottu galiin jedha bar xumureen jira waan hunda saayyuu kottu gali ati bakka siin hojjedha deemi bakka waan kana booda waan ta'amu hundaayyuu waan silaa si feesise hunda oduu ati na gaafatiin siin hojjedha kottu gali bakka gara mana. Kana jettee borooso ani kana naa godhi siin jedhee nagattee deemuufi deembo cuma narraa bilbila hin galu gara mana. Eshi kottu galii jedha bar bakka. Hello. Yee gaati akkuma argitanii bilbila cufattee jirti. Akkam akka godhu hin beeku. Haasaallee isinitti hin baay'isu asumatti isinirraa gabaabsa. Waanuma hundaafuu isin du'aayiidhaan na biraan dhabaminaa isiniin jedha. Dhuguma isuma dhugaa jechuudha. Ani like video isin hojjechuudhaaf otoo hin taane isuma sirrii jechuudha. Bakka isimaaf yaadeen waan kana kaniin gochaa ture. Haganaa danda'ame wayiitti jechuudha. Ilaaleetuma
like na taazzabuus dandeessu nama gana ga'u taate kamitti waan akkasii hojjechuu dhabdanaan jechuu dandeessu ani harka caalu adda kiyya hin jiraanne harka caalu maatii kiyya wajjin kaniin dabarse yeroo dallaa turteetti immoo yeroo yuunivarsiitii turetti yuunivarsiitiidha waan jiru immoo hin beektan achi keessatti jechuudha kaafeedha yookaan nan kaafeedha alaa fayyadamta waan jiru chaansiin ati waan kana ittiin hojjettee nyaattu baay'een jiru jechuudha yeroo hojii qabadheettis maatiin gara Adaamaadhaa waan dhufaniif harki caalu Adaamaa jiraatu isaan waan dhufaniif isaan bira dhaqeen kaniin nyaachaa ture jechuudha obboleeyyan kiyya harki caalu Adaamaa kana jiranii isaan bira dhaqeen fayyadamaa ture jechuudha waan kana yeroo ani itti hojjedhee nyaadhee hin jiru jechuun ni danda'ama isimaaf jedhee simaa yaadeen waan kana kan inni wanti gochaa ture silaawtoo ta'e battala saniitti ture karaa gubbaa irratti immoo hin beeku maal akka isiin ulfoofteeyyuu ifa naa ta'aan jiru jechuudha amma ani hin beeku waan hundaafuu siin du'aa naa godhaafi jaalatti akkasiin taatu jedhee mayyaadha ammalleedha abdii irraan kutu qalbii isiitti hin cabu itti fakkaate bakka falgaa irra yaadaarragachuu inni ilaalame ilaalla waan jiru walumaanii waan gaarii nu dhageessisu bicha shiroo kana wajjin nyaanna jechuudha aniif isin tolchineet wajjin nyaanna yeroo gaarii na qabadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh